Nageenyi jaalalli waaqessanii fa'aa baay'eetu abbaa keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa hoggalanni waaqayyo haa ta'u baga geessan ayyaanta jaa afgaanii yaadatamanii yoolanii eebbisni qulqulloota hunduma keenya irra olee haa bulu. Egaa sagalee hin dheeressu gaaffis hin gaafadha jedheeni egaa gara waldaa keessallee hin jiru gara wangeel YouTube fi akkasuma waadaa fannoo jalatti sin hordofaan jira barumsa keessanii kan kanaan dura darbes kan amma dabarsaa jirtanis sin hordofaan jira ala waaqayyoon naaf eeyyamee fi anis immoo achi alatti obboleewwan keenya akkamittiin akka gaaffii sin gaafatanis immoo akkamittiin akka deebistan ilaalee anis immoo kan gaaffii gaafadhu keessa kiyyatti waan dhufeefas sin gaafachuu fi dhugumatti waaqayyo mara tajaajilummaa keessa siniif haa eebbisu kan macaalaa hubannaa fi beekumsa isaa siniif haa laatu mana isaa keessatti sinaa qusatu siniin jedha. Egaa nutis immoo nama dhaga'ee ittiin of gowwoomsu osoo hin taane nama ittiin jiraatu waaqayyoon nu haa taasisu. Isa keessa waadaa fannoo jalatti waa'ee xonqolaa namatti kan goosisanii fi kan namatti goosisanii fi warreen hojjetan jechuudha. Xonqolaa kana warreen hojjetan baradheen jira. Warroonni immoo abbaa kiyya kan naaf hin galle warroonni immoo itti godhame jechuudha. Afuurri hamaan kun warreen itti godhame amma immoo afuura namarratti godhame kana hin eegna warroonni jedhan jiru jechuudha. Fakkeenyumayyuu maatii koo keessa jira obboleessi kiyya afuura hamaa kanaan qabamee jira jechuudha. Afuura namni itti goosisee jireenya isaa akka seeran sirnaan hin gaggeeffanne nama bultii qabudha. Bakka yeroo hunda qabeenya isaa hin bittisaa maatii isaa hin jeeqaa yoo malakkaa lamallee dhuge sammuu isaa bakka waan dubbatu hin beeku waan godhu hin beeku baay'ee nu rakkisaa ture maatii isaas rakkisaa ture jechuudha. Egaa ammoo nuti obboleessa keenya kanatti nana haramaaf dhugdaa maaliif hin jedhe yeroo baay'ee hin gorsina jechuudha. Egaa magaalaa dhufee maaliif akkana taataa dhugeessi hin jenne yeroo hunda sitti himna jenneet itti muufannaa. Egaa wangeelli immoo obboleessa isaa kan jibbe anaas hin jaaladha kan jedhe sobduudha jedha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:20 akkasuma immoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:15 irratti namni obboleessa isaa jibbu inni qixxee nama ajjeesitii jedha jechuudha. Kana keessatti soggaan of ilaalu wangeela seera waaqayyoo kan cabsan natti mul'ata jechuudha. Obboleessi keenya kan kanatti surakkachaa jiru dhiyoo kana obboleessumti durbiin keenya tokko akkanatti surakkachaa deeme bakka afuurri namatti godhame kana ofirraa eegsisan dhaga'e inni dhaqee ofirraa eegsisee jireenya isaa akka sirratti dhaga'e siistariin kee obboleessa keenya kana qabdee deemtee jechuudha. Qabdee deemtee achitti afuura hamaa kana irraa eegsistee ergasii obboleessi keenya naamusa godhate wanta akkanaa akka ishiin natti himtetti jechuudha. Wanta akkanaa lammataan dhugiini jettee qorichoota adda addaas kennitee fi namoota wanta akkanaa sitti godhan irra sitti nima jettee jechuudha. Afuurri kun afuura akkamiiti jechuun barbaade jechuudha. Afuurota hunda hin ameenina hafuurota hunda qoraa ilaalaa jedha waan ta'eef tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 tokko irratti afuurri namarraa hiiku kun immoo afuura sirriidha moo afuura xuraawwaadha moo kan jedhudha gaaffii kan natti ta'e. Namni kun hin goosifannee afuura xuraawwaa san jireenya isaa kan hidhe san ofirraa eegsise cubbuu qabaa hoo cubbuu qabaa bakka akkanaa dhaquun humtuu sirriidha kan jedhudha. Amma fakkeenyaaf maqaa kiristinnaa irrattis gisee tokko tokko hin hojjetamaa jedhanii maqaa kiristinnaa fi kan dhoksan jiru jechuudha. Maqaa kiristinnaa yookiin maqaa cubbaa kan silaa kan nuuf kenname samii gubbaa irraa waaqayyo guyyaa nuti kiristinnatti kaanuu guyyaa 48tti jechuudha. Kan nuuf laatame maqaa waaqayyo irratti akkamitti maqaan afuurri xuraawaan kun hojjechuus danda'e kan jedhu gaaffii natti uumee jechuudha. Kan biraa immoo egaa abbaa keenya gaaffiin koottaanu ijoollee Yaaqoob irratti xonqolaan hin hojjetu jedha. Nuti silaa ijoollee Yaaqoobii waan taaneef sababa maaliitiif xonqolaan kun nurratti hojjechuu danda'e? Amantii hir'ina moo seera abboomii waaqayyoo waan eeguuf dinneef immoo afuurri hamaan kun akkamitti nurratti hojjechuu danda'e kan jedhudha. Lammata ammoo keessattuu amma warroonni matsaafa kitaaba dubbisaa warroonni matsaafa ilaalan akka maregeetotaa kuni wangeeluma Maatiyos keessatti garbichi tokko gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u jedha. Isaan asiin mana waaqayyoo keessan tajaajilu gama biraatti qarshii argachuudhaaf jecha afuura hamaa kana isin hojjetu. Wangeeluma Maatiyos boqonnaa 18:6 irratti nama tokko karaarraa gufachiisuu mannaa dhakaa guddaa morma isaatti hidhatee allayyaa gadi fagootti baduu wayyaa jedha. Dargaggoon keenya yeroo ammaa akka naannoo keenyatti luboota kana ilaalanii luboonni maalidha? Kabajni luboonni qabasan hir'isanii jechuudha. Luboonni yeroo ija waaqayyoo ta'anii uummanni karaa isaaniitiin hiikamanii gara waaqayyootti gaabbii galanii yeroo
wanta hunda godhan kanatti luboonni immoo hojii kana hojjetan kabaja yeroo dhabanitti ni argina jechuudha. Luboota hunda miti hir'ina amantaati malee lubatti miti kan amannu nuti. Lubni akkuma namadha waan ta'eef hir'ina qabaachuu danda'a. Yeroo baay'ee dargaggoonni kana ilaalanii gaabbii galaa jedhan hin galanii amantaa keessanitti jabaadha jedhan hin dhaga'an jechuudha. Maaliif lubni iyyuu fi hojii hin taane hin dalagaa nuti maayidha kan jedhu jechuudha. Anu qeessidha kan jedhu waaqayyoof kan amanameyyuu hojii kana hin dalaga hojii cubbuu keessa oola. Ani immoo maayidha kan jedhu jira jechuudha. Saba kanaatiif kana rakkoo baay'een irra ga'e jechuudha. Yeroo baay'ee namatti nan himaa hin dhaga'an jechuudha. Obboleewwan kiyya irraa akkana hojjetee gorsa qeessonni silaa isaan wajjin oolu qeessota baadiyyaa immoo hin beekna hin dhugu sakkaru wantuma bakka hawaasa keessatti hojjetamaa ooludha kan isaanis dalagaa oolanii sila kanaatiif kabaja ammas hin qaban jechuudha qeessonni. Sababa maaliitiif akkana ta'uu danda'e? Akkamitti hafuura xuraawaa kana waaqayyo kan itti isaanitti kenne fannoo sana silaa eebbisiiftee jedheeti. Isaan ammaal ta'u fannoo harkaa qabaniyyuu ganaa nama hidhu jireenya namaa hidhu kan jedhudha. Gaaffiin koo sagalee dheeresseen jira. Gaaffii biraas nan qaba yeroo biraas sin gaafadha abbaa koo akkanaaf deebistaniif waaqayyo na gargaara. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyo isiniin kan jaallatu. Hordoftoonni chaanalii keenyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkam jirtu, akkam yoona keessan akkam turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittii Dubroo Maariyaam, maqaan ishii ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni raajonni qulqulloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana qophii addaa yookiin immoo qophii haaraa isin beeksisna. Hundumti keessan miseensa haaraa taatan chaanaalii keenya sabiskiraayibii fi laayik gochuun namoota hunduma bira qaqqabuudhaaf akka taasistan isin beeksisa. Guyyaa har'aa kana armaan olitti sagalee yookiin immoo gaaffii amma asirraatti dhaggeeffattan kana deebii bal'aa itti ilaalla. Akkuma beekamu qophii kanaatiin qophiin keenya dhimma keenyaa jedha yookiin immoo afaan Amaariffaatiin yeenyaa guddaa kan jedhu ta'a. Dhimma keenya irratti qophii dhimma keenyaa irratti gaaffii obboleettiin keessan kaaste gaaffii gurguddoo afuridha. Inni tokkoffaani xonqaayiin yoo namarratti hojjetame yookiin immoo xonqaayii yookiin immoo ofirraa xonqura namarratti hojjetame kana ofirraa hiiksisuun cubbuudha moo cubbuu miti yaada jedhudha. Gaaffiin jalqabaa nam tokko afurri xonqaayii yookiin immoo afurri xonqolaa yoo itti hojjetame afura kana immoo ofirraati hiiksisuun cubbuudha moo cubbuu miti kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo namoonni baay'een maqaa cuuphaa isaanii ni dhosku. Maqaa cuuphaa isaanii himuu hin barbaadanii. Maaliif yoo jennee afurri xonqolaan maqaa namaa irratti ni hojjetama jedhamee waan yaadamuufi. Namoonni baay'een maqaa cuuphaa isaanii kan isaanii dhoksanii inni itti aanu immoo maqaan cuuphaa kun maqaa Waaqayyo biraatii namootaaf kennamudha. Afurri hamaa kun maqaa kana irratti akkamitti hojjechuu danda'e kan jedhudha. Inni itti aanu immoo ijoolleen baay'een yeroo gaabbii galaa jennuun sababa isaan dhiyeessan eenyu bira deemneetu gaabbii galla. Luboonni ofii isaanii iyyuu hojii xonqolaa kana kan hojjetan isaanidha. Ofii isaanii iyyuu qulqulluu miti. Hojii xuraa'inaa kana, hojii afura seexanaa kana, hojii afura seexana waamuu kana ni hojjetu waan ta'eedhaaf akkamitti gara isaanii deemnee gaabbii galla. Kana biratti immoo hojii afura hamaa kana biratti immoo luboonni naamusa hin qabne tokko tokko yeroo machaanii karaa irratti kufan ni agarra. Ofii isaanii iyyuu qulqulluu miti. Akkamitti nuti immoo isaan biratti deemnee gaabbii galla yaada jedhu hin kaasu.
inni itti aanu immoo fannoo qabatanii akkamitti jireenya namaa hidhuu danda'u luboonni margeetota isaa ta'anii daaqonoota isaa ta'anii warreen hojii akkasii hojjetan kun akkamitti waan kana hojjechuu danda'u yaada jedhudha kan dhiyaate. Egaa yaadni kun yaada baay'ee bal'aa, yaadni kun yaada baay'ee deebii bal'aa barbaadudha. Maaliif hojjettanii baay'ooliin keenya osoo hin beekin, osoo nuuf hin galin namoota irratti quba qabu, waa'ee namootaa dubbachuun yeroo baay'ee ni argama waan ta'eedhaaf. Kanaaf mee isa jalqabaa qophiiwwan kana dhimma keenya yeroo irratti qophii dhimma keenya kana irratti guyyaa har'aa kana kan laallu isa jalqabaa xonqaayin namoota irratti hojjete yookiin immoo xonqaayin tokko kan hojjete xonqaayin biraa immoo namarraa hin hiikna jedhanii jalqabas yommuu hojjetan qarshii fudhatanii lammatas immoo warri irraa hiikna jedhanis immoo qarshii fudhataniitu jireenya namaa irratti bifa kanaatiin qoosu. Kun maalirraati kan dhufe? Fakkeenyaatiif jalqaba akkuma beekamu warri afura xinqolaa hojjetanii fi afura xinqolaa waaman kun warra gartuu waaqayyoo ta'an yookiin immoo warra namoota waaqayyoo ta'an miti. Jarreen kun afura hamaa waamuutiin, afura hamaatti gargaaramuutiin jireenya namaa irratti, gaa'ila namaa irratti, fayyaa namaa irratti, qabeenya namaa irratti, nageenya namaa irratti, qaama miiraa namaa irratti afura hamaati kan isaan hojjetan. Seera keessa deebii boqonnaa 20:19 irratti gaafa ilaallu warreen digimtiin tolokkolan, warreen afura hamaa waaman waaqayyo bira hin jiranii, carraa waaqayyo irraati hin qabanii jedha. Egaa xonqaa'ee jechuun yookiin immoo falfaltuu jechuun ani beekaadha. Jiraachisus balleessus aangoo nan qabaa jechuudhaan warra jireenya namaa irratti hojjetu. Garuu jarri kun homaas gochuu kan hin dandeenye, humnaa fi aangoo tokkollee kan hin qabne ta'uu isaanii hubachuu nama barbaachisa. Maaliif hojjettanii ajjeesuus hunda dura jiraachisuus kan danda'u waaqayyoo fi waaqayyoo qofa ta'uusaa asirraati beekuun hunduma keenya nu barbaachisa. Kana gaafa jennu ajjeesuus jiraachisuus kan danda'u waaqayyoo qofaa fi waaqayyo qofaa ta'uusaa asirraati barachuun nu barbaachisa. Egaa akkuma beekamu inni jalqabaa warreen kun akkamitti nama irratti hojjechuu danda'u jennee gaafa ilaallu tokko namoonni jireenya keenya, namoonni guddina keenya, namoonni argachuu keenya, namoonni fayyaa ta'uu keenya, gaa'ila keenya, jireenya keenya nuuf milkaa'e arganitti hin gammanne hinaaffaadhaan ka'anii jireenya keenya irratti kan isaan hojjechiisanidha. Afurri hamaa kun, afurri xinqolaa kun karaa lama, bifa lamaatiin hojjetamuu danda'a. Inni jalqabaan warreen hinaaffaan ka'anii maaf na caalee, maaf hojjetee argate, maaf fayyaa ta'e, maaliif eebba argate, maaliif uffate, maaliif argate jedhanii namoonni hinaaffaan ka'anii duratti hojjechiisanidha. Afurri kun kan inni hojjetamu. Inni biraan immoo namoota jibbiinsaa fi jaalala walii hin qabne dhimmaawota garaagaraatiin warra wal lolle yookiin immoo warra wal mufachiisne yookiin immoo warra wal mufachiisne
haaloo ba'insaatiin kan hojjetamudha. Inni biraan immoo jarree dhumti kun mataan isaaniiyyuu warrumti hafuura hamaa hojjetan ollaa keenya naannaa keenya erga jiraatan kun callisanii qilleensarra kan isaan gadhiisan yookiin immoo kan isaan ergan akka carraatti bakka bu'uu qabu bakka ga'uu qabu akka inni qaqqabuuf kan ergamu baay'eetu jira yookiin immoo hojii baay'eetu jira jechaadha. Kanarraatii kan ka'edha hafuurri hamaan kan namarratti ergamuu danda'uu fi nama sanarratti rakkoo garaagaraa miidhaa garaagaraa qaqqabsiisuu kan danda'u. Akkamitti hojjechuu danda'a? Nama soomu, nama sagadu, nama waaqayyoon qabu irratti hafuurri kun akkamitti aangoo fi aaboo argachuu danda'a jennee kana ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf egaa namoonni jaalalaanis haa ta'u, jibbiinsaanis haa ta'u, hinaaffaanis haa ta'u, beekanis haa ta'u, wallaalaniis haa ta'u irratti hojjetame yookiin immoo irratti hojjechiisan hafuura kana immoo deemnee ofirraati hiiksisuu hin danda'ama qarshiidhaani. Macheem inni hojjetus qarshiin hojjeta waan ta'eedhaaf inni nurraa hiikus immoo qarshiidhaan waan ta'eedhaaf jarri kun jalqabumayyuu hojiin isaan hojjetan hojii hafuuraa, hojii fayyinaa otoo hin ta'in hojii faayidaa addaa argachuu qofaadha kan isaan hojjetan. Bu'uurri isaa hundaa'ee kan jiru hojii hafuura hamaa irratti kan bu'uureffamee fi kan hundaa'e ta'uu isaa asirraatti barachuun ni danda'ama. Egaa akkuma beekamu namni beekees otoo hin beekinis qarshiidhaan hafuura hamaa yookiin immoo hafuura xinqolaa sheekiidhaanis haa ta'u namarratti erga hojjechiiseen booda namni hafuura kana irratti hojjetame maal gochuu qaba? Hunda dursa hafuurri kun keessa keenya jiraachuu isaa maaliin beekna? Isa jedhuudhaaf karaa waadaa fannoo miidiyaa gadi fageenyaatiin kutaawwan darbaa turan gadi fageenyaan isin dhaggeeffadha. Garuu mallattoon garaagaraa jira. Mata bowwoo walirraati hin kunne, luka sakaaluu, dugda qabuu, ija qabuu, kalee fakkaachuu, garaacha fakkeessuu, dhibee tiruu fakkeessuu, dammaquu, mallattoowwan garaagaraa arguu, hojjetanii milkaa'ina dhabuu, baratanii hojjetanii iddoo gaarii ga'uu dhabuu, mallattoowwan argan baay'eetu jiru. Mallattoowwan garaagaraa namatti mul'atu sanaan booda erga dhimma kana beekaniitii keessa koo hafuurri hamaan jira. Hafuurri irratti ergame sun jira. Hunda dursa wangeela Maatewos boqonnaa 24 irratti lakkoofsa 41 kaasine gaafa ilaallu gara qorumsaatti akka hin galle cimaatii kadhadhaa jira. Jalqaba hafuurri hamaan hafuurri seexanaa qilleensarras harka namaatiinis hafuura sheekii xonqolaanis ergamu gara keenya akka dhufne yeroo hundumaa sagadu, yeroo hundumaa kadhachuu, yeroo hundumaa qorrobuu qabna. Kana hundumaa cabsee immoo dadhabbina keenya otoo hin sagadin otoo hin kadhatiin gara keenyatti yoo ergame kana qofaayyuu immoo miti. Egaa cimaas taanee hafuurri hamaa kun gara keenyatti dhufuu danda'a waan ta'eedhaaf maal gochuu qabna kan jiruudhaafi tokkoo fi tokko atattamaatiin gaabbii gallee sagannee subaayee qabannee subaayee keenya erga xumurreen booda foonii dhiiga gooftaa gaafa fudhannu hafuurri hamaa kun nu gadhiisa. Kanaan injifanna malee mana xonqaayii deemnee kaleessa xonqaayiin nutti ergeera ammoo xonqaayiin narraa hiiki jechuun akkuma beekamu taaxboo ciqaa dhiqamee dhoqqee alshashuum zoorri kan jedhamu hin dhokanne achumatti jalaa dhokatani isa jedhu sana dhufa waan ta'eedhaaf hafuurri seexanaa nurratti ergame hafuura seexanaatiin ba'uu hin danda'u. Akkuma beekamu hafuurri xiqqaan isa guddaa ajajuu danda'a, yeroodhaaf tasgabbeessuu danda'a, abboomuu danda'a. Garuu dhibbaan dhibbatti hafuura jarri ergite kun deebisee jarri kun nurraa baasee nu fayyisuu hin dandeessu. Kanaatiin hin shakkina. Kanaaf maal gochuu qabna kan jedhu qophii keenya dhimma keenya kutaa lammaffaa irratti kan laallu ta'a. Kutaa jalqabaa irratti bifa kanaan laallirra kutaa lammaffaa itti fufa. Hafuura qulqulluu